jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya warreen YouTube keenya hordofaa jiran warreen channel kanaaf haaraa subscribe godhaa warreen ammoo duraan gootanii jirtan like godhaa jecha har'aan tana sagantaa ajaa'ibaa takka qabannee isin dhiyaanne har'aan tana magaalaa Dirree Dhawaa ona afran qalloo jirra keessattuu karaa Sayidoorra sponsorri viidiyoo kana obboleessi keenya Ameerikaa jira Tawfiq Hamid Ahmad Jama maaliif jennaan magaalaa Dirree Dhawaa dhaqee mudannoo guddaan na mudate mannaariyaa ollaaleetiin nama gaggaafachuudhaan cinqitee jira warreen Dirree Dhawaa dhuftanii mannaariyaan beeyne keessattuu Sayidoo fi malkaa warreen jirtan asuma mannaariyaa Sayidoodhaan dabartee MM Hotel Reestate Brighter Reestate gama duubaa ichirraa argachuu dandeessan sababni isaa mannaariyaa guddaa dhaquun isirraa hin eegamu jechuudha tiraanispoortii keessaniifis waa xiqqeesho ta'e jecha mannaariyaa kana dhuftanii ni tajaajilamuu ni dandeessan akkasumatti illee warreen Harar deemtanii fi Ciroo deemtan asirraa yaabbachuu ni dandeessanii kabajaan isin gaafannaa magaalaa Dirree Dhawaa keessa mannaariyaa lama ture jechuudha mannaariyaa guddaa Qafiiraasii fi ammaasii magaalaa guddoo magaalaa Faras magaalaa tajaamtu Faras magaalaan sun ammaan tana mannaariyaa dhiifameeti yookaan nama konkolaataan irraa deemuu dhiisee konkolaataa malkaa qofaatu irraa yaabbatama saniis isin garsiifna mannaariyaa kaanis isin garsiifna saniifuu warreen Sayidoo jirtanii fi naannoo ishii akkasumatti illee Awwadaa fi malkaa warreen jirtan mannaariyaa kana dhuftanii yaabbachuu ni dandeessanii isin jaa horaa bulaa deebanaa sponsorri viidiyoo kana Tawfiq Hamid Ahmadi sababni isaa waan Dirree Dhawaa keessa rakkadheef jeeti viidiyoo kana naa horaa bijee haa galatoomu jennaani dhufaan turaan affeerraa keenya hanga mannaariyaa biraa dhayinee isin garsiifnutti. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya ammaan tana mannaariyaa guddaa dhufnee jirra mannaariyaa guddaan kun eessagaa keessattuu warreen Dircoorraa dhuftan abbootiin keenya Laangeerraayis Qarsaayis kanarraa haa ta'u warreen Dircoorraa dhuftan Dircoorraa xiqqeeshoo as dabartanii yoo gama jalaatti seentan Coca-Colaadhaan as seentanii warreen ammoo Qafiiraa fi kana meeshaa fidattan Qafiiraan as dabartanii ichi boodana mannaariyaa guddaa yookaan ammoo iddoo konkolaataa buufata konkolaataa ichi guddaa ni argamtanii warreen ammoo keessumaa Lagaarree fi magaalaa Cabxuu dhuftan magaalaa Faras magaalaa guddoo Kooneelsan sun taane as dhuftanii asirraa yaabbattanii tajaajilamuu ni dandeessanii jechuudha. Viidiyoo kana egaa wanni waraabnuuf obboleessi keenya Ameerikaa jira Dirree Dhawaa dhufeetiin iddoo mannaariyaa yookaan ammoo konkolaataa irraa yaabbatan wallaalee ichi boodana rakkadhee ture hawaasni keenya haa irraa baratu jeeti viidiyoo kana waraabi jee na kakaase saniifuu haa galatoomu jennaa warreen ammoo ichi Lagaarree fi magaalaa Cabxuu kana keessummaa warreen firoottan bira dhuftan as dhuftanii yaabbachuu dandeessanii galatoomaa horaa bulaa deemana warreen ammoo Qafiiraa fi kana kuduraa fidattan Qafiiraan as dabartanii asirraa yaabbachuu dandeessan warreen ammoo Jarbaa fi Awwadaa fi kana mannaariyaa reefuu jira as dhufuun isin hin dararina ichuma yaabbadhaan isin jaa iddoo Faras magaalaa Kooneel duraanitis dheeneeti isin waraabna nufaana turaan affeerraa keenya akka warraa barattan gaa abdii qabna obboleessi keenya hedduu jajjabeessee hawaasni keenya waan rakkachaa jiruuf keessattuu warreen baadiyyaa irraa dhufan gaara mul'ataarraa Laangee Qarsaa akkasumatti illee Carcarrirraa Ciroo fi Baddeessaa Galamsurraa warreen dhufan warreen magaalaa Dirree Dhawaa keessan beeyne hedduu cinqamanii jee keessattuu taaksiin faan hedduu nama dararti asumaan shirsi godhaniiti maallaqa guddaa sirraa fuudhan warreen baajaaj akka hubattan saniifuu Dircoorraa gama duubaatiin dhuftanii yaabbachuu dandeessanii isin jaa horaa bulaa deebanaa nufaana tura ichi dhayneeti isin waraabna. Okay. Egaa ammaan tana iddoon nuti itti argamnu istireeta guddaa gizee yeroo Dirree Dhawaa keessa seentu akkanatti ganda qoreetii asiin ammoo Kooneeliif kana si geessa yookaan ammoo karaa Sayidootti si baasa asiin gizee gaddeemtu gamanaanis karaa Lagaarreetiif kana as ammoo hospitaala Dircoorraa jira. warreen hospitaala Dircoorraa dhuftan hospitaala Dircoorraa gama jalaatiin Coca-Colaadhaan itti ol ba'uu dandeessanii yoommoo isin akkanatti deemuu feetan mannaariyaa asinis akkanatti itti gabbuu ni dandeessanii kabajamtootaa fi hordoftoota keenya egaa waan kana wanni waraabu jirruuf akkuma dura isin himnetti obboleessi keenya hedduu duratti osoo biyya kanarraa hin bahin Ameerikaa jira magaalaa Dirree Dhawaa dhufeetiin hedduu rakkadhee jee saniifuu rakkoon rakkadhe san mudannoon mudatte san hawaasa keenya kan baadiyyaa irraa dhufe akka mudanne saniifuu viidiyoo kana waraabijee sponsorri keenya kan viidiyoo kana isa haa galatoomu jennaani ammallee nufaana tura bakka hedduu isin garsiifna horaa bulaa deebanaa galatooma. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkuma reefuu isin himnetti ammaan tana Kooneel yookaan ammoo Faras magaalaa jirra duratti gaafa Doktorri kabajaa Ali Birraan faan sibbaan wallisaa turan
iddoo kanarraa yaabbatanii amma garuu mannaariyaan bikka kana jijjiirame iddoon kun magaalaa faras magaalaa jaamti garuu duraan konkolaataa kana asirraa yaabbachaa turani amma immoo jijjiiramtee makiinaa malkaa baatu qofaatu asirraa argama taaksii malkaa baatu qofaatu asirraa argama mannaariyaan amma dirreedhaa keessa abbaa lamaa jira jechuudha tokko kan Saidoo gubbaatii fi mannaariyaa Haree jaama yookaan kaan ammoo iddoo konkolaataa buufata konkolaataa Haree jaama kun ammoo kanuma duraanii bikka kanaati Hareen sun bu'ee ha duraanii qafiiraan gizee as dabarte ichi jira yookaan kaan ammoo dircharraa gama duubaati sanii buqa hojjetoota hordoftoota keenyaa warreen duratti as beeytan as dhuftaniif hin dararina as hin jiru bikkuma lameennan san dheeytanii fayyadamuu dandeessanii galatooma horaa bulaa deebanaa nageetti.